ያለውን ታርገት ይገርም ሪያንጃን ያወሪ ዳዊት ወጂሮ ዲራት ከንቀረው ደበር ኦብስቶ ምኖር ባቡን ጃለክ ይዛሩ ቀብ አንከና ሞደ ከመርባል ሶጅ እንጀራችሁ አንጃለለ ቀበሪ ዳዊት ማለት በሞቶ ቢግራደኛ አንገቡ ፍቴጋንጅ ከናፋቱ ኩፍቶቹ ምን ዳዊት hojjettu mana kootii situ mana kootii baasi jettee anaa wadhaan kanaaf icciitii kan nama tokkichatu tolyo mara kun adara jadi ga nagaatti tolyo ga maayun bidan ya mara kun je Sudah kuwan apa sudah disungkap jangan kuno jisa kan jalkap tureti garaa keetti guddacha kanaaf wanti shishee akka tokko illee akkas taanaan nama kan jiru hamma kennaa jiru garuu dawaa kana watti keetti tokkichi arguu qaba hamma tokko hin jiru jawaabuma أنا أبا منا كيتي بر أبا جولي كيتي في أكسي أبا منا كو أبا جولي كو أكتاتي هاقا ماتين بر سيك أليسي أجيسة ديغا كيلو لاسي هكاك يرك إسيراف كين كانا كالين بربادو كوني أنتري يمكاسي بقاك سيد أنا كاسو ديغا كيلو لاسي هكاكو سيرا كين بربادو كالين بربادو كانا قوس Saji, Wanni cimtuu qabda akkam amma eessa akka turteef gara bakka deemu jirtu tokko osoo naaf himte Ugaa sittima sareedhaati ani gaa eeyyee saree wayi sareedhaan gadittisi anaan na doorsisuuf taane homaan har'aan harkattaan natti hin bu'in tokko waan si gaafadhu Us akka turte maaliif akka turte tokko isaatiin hinim naajjeesila ana misaanaan nama du'eedha naajjeesi Saji Nanti tukin sareedhaan gadittisi Luka amma narraa kiyoo jetti yoo narraa kiyetti waan irra turte eessa akka turte garam akka deemu jirtu tokko isaatiin akkan sitti yoo barbaadde dura waan na hite narraa Saji amma narraa kiyetti naaf siin jedhee Hello. Murteera jira alta murteera jira Robella nega waan dabee ko barbaadna soqaan harkaa miila kana hiti akkas taanaan
jecha. Jechu naan jadi. Sebuti tu mana buci? Jadi kamu kalau kena tu depan. Anak kesinggir. Akan sinjani naan jadi. Kumi naan jadi. Kumi yang ibadah. Yang ibadah bu. Hai kau kah? Hai kau. Hai dengan kau jadi saat itu mak kau tu. Anak yang jadi pati bangka. Akan sinjani naan jadi yang kena. Akan sinjani naan jadi. Naan jadi. Sen asal ni kan. Yo mana malu kan fakar. Numa waktu muka cahaya di tiada. Malu tak kumburi mana tinggal kamu? Mari jalan lima jauh di bawah meja ya. Kenapa katakan kamu biar dia saat aku ini disahkan itu aku dalam berbuat baik. Kau sambil? Hei bukan, banyak orang jalan. Ini sebagai ayah asif aja sendiri, kate garmana tenaga. Karena banyak saja. Jalan kamu tunggu sini. Banyak jalan lagi ni aku mau kalau tu kan usah muat ayu akasif keren sih fawak. Kan ada lama kita berbuka sama. Kalau kita kena sini dari filter. Kembali bodoh itu kan. Gambar sini. Komedi ni saya pernah dalam film tu. Tu, mana yakin dia? Ada mungkin? Yang hadir. That's the way it should be. Saya yakinnya. Doktor, tamni ke sanad dina matula. Atatu amma gara imma wal barbani fi tadibin. Ni unti ke sijiru kuni hagami hubanno qabdan. Hagam sini galejir. Jirti malta afachu asgabai malto kiti malta te jirti amma la yadde ni sinjeda malto kiti ofi ke ko barrirta de biste ma shi adufta malto kiti fili masu adeemsa keenya keessa deemaa jiru kun haga hubattee jirtaa jechuudha. Waa shakkii qabdamoo maani wanti isaa jechuun adeemsi keenya sirrii miti adeemsa keenya kana sakatta'uu qabnaa jechaa jirtu natti fakkaate. Akkamsa fakkaata doktor? Waliin sakatta'uu duratti isin akka nama tokkootti hagam sakattaatanii jirtu jechuu barbaadeeti. Gaariidha. Maasitti fakkaata sayyoo. Ani yeroo hedduu dhimma hojii keenyaa kanarratti sirriitti waliin mari'anna jedhee si barbaadu ati na deechita. Mee maal nama rakkisuu barbaaddeessila? Maasitti fakkaata. Adeemsi nuti deemaa jirru kun sirriidha moo sirrii miti? Hojii nuti hojjennu kun bu'a qabeessa moo bu'a qabeessaa miti? Yaada jedhu kanaan siin mari'achuu barbaada. Ati garuu yeroo hedduu fuula dhadhoo uffattee tana biraa deemta. Obbo Beellam hallayyaa qilee isatti gammugataa akka jiru hin shakkiin. Kanaafuu maal haa goonu jetta? Falli isaa maali?
maal haa goone jechuun kan kee sirriidha. Maal sitti fakkaate? Utuu hin dursin dursuu qabu. Maal jettu doktor? Namni xiqqoo fooyyee qabdi. Waa'ee mucaa ishee yaaddessaa jira malee homaan jettu ooltee mooltee jijjiiramni tokko jira. Filannoo waan tokko waliin haasofne hin dandeessu. Garuu boqonnaa si barbaachisa naan jedha. Tole adeemsa keenyaaf yeroo akka nu gargaaruu fi xiqquma osoo sin dadhabsiin jecha kee toon fudhadhee baay'ee natti tola. Inspektar gaaddiseen ta'u. Jecha namni si harkaan fudhu si adeemsuma gaaddiseef baay'ee nu gargaara. Balballi kee maaliin baname? Furtuudhaan baname. Jechuun furtuu sana eessa argata? Ani beeku. Xiqqoon shakkituun qabdu namtichi kun furtuu kana eessa argachuu danda'a? Hin beeku. Tole. Namtichi kun ol seenee akkamitti si hiikuu danda'e? Anaatu kadhatee. Maal jettee? Maal hiikkachiisuuf? Maal jedhe si hiikkachiisa? Biyya boolisidhaa deemuudhaaf maal jedhe? Maal jettee? Ayyuutu hanga lubbuuti yabaatu ilmoota yoo barbaacharraa wanti dubattee adeemsu hin jiru hin jedheen. Deebiinsa maal ture? Karaa poolisiitiin ilmootiin hin argatteetti yaadde hirribaraan dammaqinaan jedhe. Eegasii mootu karaa poolisiitiin kan argachuu dandeessu reef kan malee jettee karaa bal'aa keetii qofanaan jedhe. Iddoo tokkotti bilbilee isaan lachuu dabarsi kan jedhu qajeelcha dabarse. Eegasii mootu nan iyyee nan bu'u sagalee kiyya kaaseen iyyee nan weewwaadhe. Kana booda garuu waan ta'e hin beeku. Gama ogummaatiin ani jira. Gama diinota keenya immoo ofirraa hambisuutiin hundi si bira jira. Kanaaf waltaanee irree tokko godhannee waliin haa hojjennu sin jechuuf asi barbaade. Jecha kanatti deebisa taanaan si qofaa miti maatii keellee rasaa salqimsiisa. Namni waliin deemna jennu si tokkotti haqa beellam gante malee beelmallee na gantaa jechuudha. Gantuu. Ani bara waltaanee hojii haa hojjennu waltaanee jijjiirama haa finnu adeemsi keenya kun sirriidha moo sirrii miti yoo sirrii ta'e sirriitti fooyyessuu yoo sirrii hin taane immoo gara gaariitti akka dhufu si waame malee akka ati rasaasa maal kan akka jettu barbaadeeti miti. Dhimmi qabanna dhimma lubbuuti. Ka keessa jirrus dhimma lubbuuti. Tokkoo kennaa kokkee of qabu jechuudha. Haqa duubatti deebitee obbo Beellam ganna jechuun kan kee borullee anallee qilinnattaa jechuudha. Kanaaf affeerraan kelleen barbaadu itti yaadi. Jecha kanatti deebi'u ammoo qabu. Yemmuu fi iyyaan boo'amuu na baatu sana si faana dhufee moo garamitti goranichi kun? Ani beeku. Filan wanta ta'e hunda sun ta'etti yaadadhuuti natti. Gargaarsi kee baay'ee nu deeggaraati. Kanaatti dhala kee argachuu hin dandeenyu. Inspektar maal isin isa? Anis barfedhan kiyya eenyutu argachuufi? Waan qabdee nadhisi. Garuu gargaarsi kee nuuf murteessaadha. Mee namticha kana akka mallattootti kan yaadattu qabda? Yaadadhu.
maqaaki awwaan maqaaki awwaan irratti hawaamu Mana baris. Roma Roma balleessi ta'uu kan sini dheeraan atuma balleessi Me kana balleessitee kana badii kan kee ilaa jedhitiin atti. Afaan keenya afaan kee qaba kan biyya si wajjin qimmiidha oolan sun dhufanii si waliin rafanii maaf haadhiiste Nama shakkitoo qaba kanaa jedhiiti natti. maaf asitti ati isaa wallaalatti an sitti maa isa illee ta'uu waan sitti natti himuu qaba malee an sitti himu Maal ijoollee dhuma seeranaa guddifannu kana dhiisisin jedhe dhiisi. maalitti akkan gaddu beekta carraa kootti himuun akka kiyya bakkee isaan oolan nan beeka anaaf garuu carraa ta'ee kanan kophaa koo oolu ijoollee kiyya kophaatti qabadhe kanaafuu sitti osoo hin taane kan hin gaddu carraa kootti carraan nan tokko akkami Maal kume? Mana kiyyas ijoollee kiyyas yaaduu dhabeeti miti bara. Hojii dhaba. Hojii dhaba akkasitti dadhabaa oolee hongan. Egaa kan si wajjin rafuuf ne. Nyaanni ni yaadi kophaa koo oolu iddoon alaatti hin beeku jaalala waan tokko iddoon alaatti hin beeku ijoolleen kiyya si argu waan tokko na yaadde hin beeku maal kume? carraan namaa tokko kan Amma maaliif boote? gammadee hin booda Boy. maaliif hin booda Boy kume. jaalalaaf iddoon alaatti hin beeku Tole. bakka deemee wanta gargara Tole. ijoolleen kiyya si yaadu mee waan hedduudha akka namiidhaatti yaada An lammata. Hon dabarsa sa'a laman dabarsu. Tole. Ifo mana goote. Ifo mana goote. boruuf guyyaa biraa waan ta'eef nan si laala Ittiin deebi. Amma ifo mana goote. Tole gifti ki. Amma kaa rafuuf. Irbaata nyaatanii? nyaanne si laala Nyaadhe tan dhufu. Kaa rafuuf. Angama kootiin oduu maraatu tokko fudhannee abbaa qabeenyaa tokko qorachuun waan nu deemsisu natti hin fakkaatu. Namicha maaliif qorannaa? Garuu hojii keenya kicha maal akka ta'e isa kan ta'uu dandeenya. Isaa jira rakkina hin qabu. Hojii keenya kicha qulqulleeffannaa sana booda bobeellee isaan shakkisiisuu hin jiru. Kanarratti oduu maraatu funachooftuu sassaabnee abbootii qabeenyaa keenya nagaa dhawwanna taanaan guddina biyyattii teenyaatiif gufuu ta'uu dandeenya. Akkam gufuu ta'u? Inspektar, misooma biyya keenyaatiif hirmaannaan abbootii qabeenyaa bu'uura ta'uusaa hin dagati. Inni dhugaadha. Biyyattiif abbaan qabeenya barbaachisan garuu seera biyyatti guutuu qaba. Sanas taanaan inspektar, obbo Beellaan nama qulqulluudha bara. Saaji maal jechaa jirta? Jechuun immoo ifama inspektar ragaawwan jiran osoo dursinee qopheeffannee jedhee. Garuu kan fakkaatu. Ofirraa hambisuutiin hundi si bira jira. Kanaaf waltaanee irree tokko godhannee waliin haa hojjennu sin jechuuf asi barbaade. Jecha kanatti deebisa taanaan si qofaa miti maatii keellee rasaa salqimsiisa. Namni waliin deemna jennu si tokkotti hadha beellam galte malee beelmallee na galtaa jechuudha. Gantu. Ani bara waltaanee hojii haa hojjennu waltaanee jijjiirama haa finnu adeemsi keenya kun sirriidha moo sirrii miti yoo sirrii ta'e sirriitti fooyyessuu yoo sirrii hin taane immoo gara gaariitti akka dhufuuf si waame malee akka ati rasaasa maal kan akka jettu barbaadeeti miti. Dhimmi qabanna dhimma lubbuuti. Ka keessa jirrus dhimma lubbuuti.
tokko kennaa kokkee of qabu jechuudha. Hadha duubatti deebitee obbo Beellam Gannaa jechuun kan kee borullee anallee qilinnattaa jechuudha. Kanaaf affeerraan killeen barbaadu itti yaadi. Jecha kana deebi'u ammoo qabu. Yemmuu fi iyyaan boo'amuu nabaatu sana si faana dhufee moo garamitti goreen jechuun? Ani beeku. Filan wanta ta'e hunda suu ta'etti yaadadhuuti natti. Gargaarsi kee baay'ee nu deeggaraati. Kanaatti dhala kee argachuu hin dandeenye. Inspektar, maaliif isin ho'isa? Anis barfedhan kiyya eenyutu argachuufi? Waan qabdee nanisi. Garuu gargaarsi kee nuuf murteessaadha. Mee namticha kana akka mallattootti kan yaadattu qabda? Yaadadhu. Maqaa kee awwaala irratti hawaamu. Mana balleessa. Hooma? Hoomaan balleessineeti. Ta'uu baatullee kan sinidha yeroo ani atumaan balleessi. Mee kana balleessitee kana badii kan ka'e naan jedhitiin atti. Qabe afaan keenyarra. Afaan kee qabe. Kan guyyaa si wajjin qimmiidha oolan sun dhufanii si waliin hin rafanii. Maaf haadhiis ta'e. Nama shakkitoo qaba kanaa jedhiiti natti. Maaf asitti. Ati saada laalatti an sitti ma? Isa illee ta'uu baannaan sitti natti himuu qaba malee an sitti himu. Maal ijoollee kan gosa kanaa guddifannu kana dhiisis hin jedhe dhiisi. Maalitti akkan gadi beekta? Carraa kootti. Himoonni akka kiyyaa bakkee isaan oolan nan beeka. Anaaf garuu carraa ta'ee kanan kophaa koo oolu. Ijoollee kiyya kophaatti qabadhe. Kanaafuu sitti osoo hin taane kan hin gadi carraa kootti. Carraan nan tokko akkami. Maalo kume. Mana kiyyas ijoollee kiyyas yaaduu dhabeeti miti bara. Hojii dhaba. Hojii dhaba akkasitti dadhabaa oolee hongan. Egaa kan si wajjin rafuuf ne. Nyaanni. Ni yaadi. Kophaa koo naan. Iddoon alaatti hin beeku. Jaalala wanti koo iddoon alaatti hin beeku. Ijoolleen kiyya si argu. Waan tokko na yaadde hin beeku. Maalo kume. Carraan namaa tokko kan. Amma maaliif boote? Gammadee hin boote. Hinimu naajjeesila ana misaanaan nama dheeraa naajjeesi. Saajila. Wanti tuqeen sareedhaan gadiitisin. Luka. Amma narraa hiikii hojitti. Yoo narraa hiikiyetti waan irra turteef eessa akka turte garam akka deemu jirtu tokko isaatiin Akkan sitti yoo barbaadde dura waan na hiite narraa hiite. Saajil amma narraa hiikiyetti naaf siin jedheen. Hello. Murteerra jira al tokko murteerra jira Beellam na eega. Waan hunda beekuu barbaanna jalqaba harkaaf miila kana hiiki. Akkas taanaan naaf
dura taa'anii. Wanti sirreessu waggaa hedduuf yaalee wanta argatu garaa. Uriyaan jaalala bari daawwiti. Hojii yeroo dheeraatti kan qaramu dabala. Obsitee mana barbaaduun jaalallee kee jaaruu qabdu. Ani kanaan booda kan barbaachisu wajjin jiraatu. An jaalallee qaba bari daawwiti. Maal? Eeyyee. Eenyuutu biyya biraa deemee hanga dhufuuf eegamaa jira. Kanaaf waan tokko gochuun danda'u daawwiti. Hojjettu mana kootii situ mana kootii baasii jettee anaan wadhamu. Kanaafuu icciitii kana nama tokkichatu. Tole homaa rakkoon. Adaraa jadi gaa nagaatti. Tole gaa homaa iyyuu biddaan. Homaa rakkoon jedhu. Sudaatiru kun waan nama sodaachisu hin qabu. Dawaan kun hojii isaa kan jalqabu tureeti. Garaa keessatti guddachaa kan dhufu. Kanaaf wanti shishakki tokko illee jiru jechuudha. Akkas taanaan nama rakkoon jiru hamma hin kennaa jiru. Garuu dawaa kana walitti galchuun tokkichis arguu qabu. Wanti rakkoon hin jiru. Jawaabuma. Ana abbaa manaa keetii bara abbaa ijoollee keetii fi akkasii akka abbaa manaa koo abbaa ijoollee koo akka taate haga ammaatiin bara si qabeessi ajjeesatan dhiiga kee lolaase harka kiyya riqee seeraaf kenne kana kan hin barbaadu. Kume waan jedhe kiyyan kaasi baqaa kee seexannaa kaasu dhiiga kee lolaasan harka koo seeraa kennu hin barbaadu kan hin barbaadu kana qofa. Saji. Wanni cimtuu qabda akkam? Amma eessa akka turteef garam akka deemu jirtu tokko osoo naaf himte gaa. Dhugaa? Sitti hima sareedhaati. Ani gaa. Eeyyee saree wayi sareedhaan gadiitis. Anaan na doorsisuuf taane homaan har'aan harkattaan natti hin bu'in. Tokko waa ansi gaafadhu. Us. Eessa akka turte maaliif akka turte tokko isaati. Waa shakkite qabdamoo maani wanti isaa jechuun adeemsi keenya sirrii miti adeemsa keenya kana sakatta'uu qabnaa jechaa jirtu natti fakkaate. Akkamsa fakkaata doktor? Waliin sakatta'uu duratti isin akka nama tokkoon itti agame sakattaatanii jirtu jechuu barbaadeeti. Eeyyee gaariidha. Maasitti fakkaate sayyoo. Ani yeroo hedduu dhimma hojii keenyaa kana irratti sirriitti waliin mari'anna jedhee si barbaadu ati na deechita. Mee maal nama rachiisuu barbaaddeessila? Eeyyeen maasitti fakkaate. Adeemsi nuti deemaa jirru kun sirriidha moo sirrii miti? Hojii nuti hojjennu kun bu'a qabeessa moo bu'a qabeessaa miti? Yaada jedhu kanaan siin mari'achuu barbaade. Ati garuu yeroo hedduu fuula na dhokfattee na biraa deemta. Obbo Beellam hallayyaa qilee
isatti gannu gataa akka jiru hin shakkin. Eeyyeen. Kanaafuu maal haa goonu jetta? Falli isaa maali? Maal haa goonu jechuun kan keessa sirriidha. Maal sitti fakkaate? Utuu hin dursin dursuu qabna. Maal jetti doktor? Namni xiqqoo foolii qabdi. Waa'ee mucaa ishee yaaddessaa jira malee homaan jettu ooltee mooltee jijjiiramni tokko jira. Filannoo waan tokko waliin haasofuu hin dandeessu. Garuu boqonnaa si barbaachisa naan jedha. Tole adeemsa keenyaaf yeroo akka nu gargaaru fi xiqquma osoo isin dadhabsiin jecha kee toon fudhadhee baay'ee natti tola. Inspektar gaaddiseen ta'u. Jecha namni si harkaan fudhus adeemsuma gaaddiseef baay'ee nu gargaara. Balballi kee maaliin baname? Furtuudhaan baname. Jechuun furtuu sana eessa argata? Ani beeku. Xiqqoon shakkituu hin qabdu namtichi kun furtuu kana eessa argachuu danda'a? Hin beeku. Tole. Namtichi kun ol seenee akkamitti si hiikuu danda'e? Anaatu kadhatee. Maal jettee? Na hiikkachiisuuf. Maal jedhe si hiikkachiisa? Buufata poolisiidhaa deemuudhaaf maal jedhe? Maal jettee? Ayyuutu hanga lubbuun xiyya baatu ilma xiyya barbaacharraa wanti duratti adeemsu hin jiru hin jedheen. Deebiinsa maal ture? Karaa poolisiitiin ilmaatiin hin argatteetti yaadde hirriba naan dammaqinaan jedhe. Eegasii bootu karaa poolisiitiin kan argachuu dandeessu reef kan malee jettee karaa abbaa keetii qofa naan jedhe. Ammas iddoo tokkotti bilbilee isaan lachuu dabarsi kan jedhu qajeelcha dabarse. Eegasii Nini, nambu, sekali kaya kasan, nawe wat. Kenapa dengan ruang tembiku? Gama ogummaatiin ani jira. Gama diinota keenya immoo isheen seenaa jettu malee namni dhufee asitti si dubbii hin danda'u siin jechaadha. Jechuun naan hin jedhin. Si bulchitu moo ala bulchitu? Sani kamaaf qaala kanatti dubbatu? Ana akkas hin jenne. Akkas hin jenne naan hin jedhin. Kumee naan hin jedhin. Kumee namni hin dhagaa. Namni hin dhagaa moo? Haadha ga'u kaa! Haadha ga'u! Haadha manaan qabu jettee haasa'atte moo maaf qaanufte? Amana kan nama jireeffatti maal qabu? Akkasitti jenne naan jedhin namti kun nama haadha. Akkasitti jenne naan jedhin. Naan jedhin salphata waliidha. Yeroo mana waan dhufanitti fakkaata. Eeyyee, numa waan dhungachaa yoo dhuftee waan ati. Maali dhufta dhungurii namatti hin qaqqabu? Maali jaalalli immoo yeroo ta'e iddoo kana ittiin dhiyaate. Kanaaf fakkaata kan kun biiroo iddoo dhufte. Eeyyee, sa'a tokko miti sakandii tokko dhadhabuun barbaade baay'ee ishee. Kun samira. Hei dhugaan baay'ee wal jaalala. Innis hojiidhaan yoo ba'u asiif achi osoo hin jedhin kaatee gara manaatti naa dhufa. Kanaaf baay'een isa jaalala. Jaalala kan bakka hin qabu sitti fakkaata. Baay'ee gaariidha. Jaalala keenya akka morkaa agartu kana kan quufannu waaqayyo akka siif kennu siif hawwata. Kana dhaabattee lamaan keessatti ergu galatama. Garuu qalaa kana siif deebisee ture. Kan maalti? Boodee irratti dubbannu. Garuu kan isin jedhu kumeetiin ishee bira gara falmati. Ta'e amma waan akka hin jedhu. Adeemuun ta'e. Haa deemu. That's the way it should be.
fayyaa keenyaaf. Doktor taphni keessan hedduu namatti tola. Haa taatu amma gara dhimma wal barbaanneef itti adeemnu. Mee wanti keessa jiru kun hagam hubannoo qabdan? Hagam isinii galee jira? jirti maal taate afachuu as gabbaay maal ta'uukeeti maal taate jirti amma laa yaaddeen isheedhaaf yaaddeen isin jedha maal ta'uukeeti ofii kee dhukkubarree hirtaa deebistee waa ishee yaadduuftaa maal ta'uukeeti fili adeemsi keenya keessa deemaa jiru kun haga hubattee jirtaa jechuudha.